Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu gurguddoo torbaan irra geenyee jirra. Oduuwwan gurguddoo torbee irraas dabarre kana keessa ijoo dubbii ta'uun Oromiyaa keessatti dubbatamaa turan keessaa dhimma doorsisuu fi hidhamuu maatii qabsaa'otaa dabalatee oduulee jajjaboo kanneen biroo fi oduu Itoophiyaa akkasuma kan Afrikaa fi addunyaalessaarraa waan qindeeffanneen isinitti hima. Oduu waliin Annaimaa Umar isinis haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Oduulee Oromiyaatiin hoggaa jalqabnu akkuma beekamu waraanni mootummaa bilxiginnaa gaafa guyyaa sanbata dabree guyyaa keessaa sa'aatii 4tti haadhaa fi abbaa marroo dirribaa qabanii jiraachuun ni yaadatama. Wayitii maatii marroo dirribaa ukkaamsanii fuudhanii deemaniinitti haadha marroo irratti reebicha raawwachuun miidhaa cimaa irraan geessisuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Waraanni bilxiginnaa manguddoota waggaa 60 yookaan 70 olii dararaa kan jiru ilmi isaanii marroo dirribaa mootummaa kuffisuuf lola adeemsisaa jira sababa ja'uun tahuun himamee jira. Waraanni bilxiginnaa yeroo haadhaa fi abbaa marroo ukkaamsee fuudhee deemetti mana jireenyaa isaaniillee guutumaan guututti barbadeessanii jiraachuu OMN odeeffachuun gabaasee jira. Mootummaan bilxiginnaa maatii qabsaa'otaa hidhuu, ajjeesuu fi doorsisuun kun kana qofaa miti. Tibba dabree baatii adoolessaa bara 2020 keessa sababa obboleessa marrooti ja'uun yuunivarsiitii Haramaayaatti barsiisaa kan ture Sisaay Dirribaa badii tokko maletti hidhamee hiraarfamaa turuun hidhaarraa bahee jira. Baatii fulbaanaa 28/2020 magaalaa Adaamaa keessatti hojii daldalaatti bobbaatee tan jiraattu obboleettii obbo Jawaar Muhammad aadde Mishaa Siraaj Muhammad poolisiin federaalaa fi kan Oromiyaa suuqii daldalaa ishii saamuudhaan meeshaalee qarshii 200,000 olitti shallagamu saamanii jiru. Sadaasa 2020 obboleessa rogeessa siyaasaa Oromoo obbo Yahyaa Bashiir kan ta'e barsiisaa Gaalib Abbaa Sambii qaamolee nageenyaa mootummaatiin rasaasa 4 dhahamuun bosonatti gatanii kan turan sadaasa 22/2020tti lubbuun isaa dabruun ni yaadatama. Kana malees mootummaan bilxiginnaa kaabaa fi kibba bahaa fi dhiha Oromiyaatti maatii artistootaa dabalatee maatii qeerroo Oromoo ilmaan isaanii kaan ajjeesee kaan baqachiisee ka'ee ilmaan keessan fidaa jechuun doorsisuu fi hidhuun cimee itti fufee jiraachuun beekamaadha. Gama biraatiin weerarri kaaba Oromiyaa Wallootti qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota Walloo irratti baname cimee itti fufee jira. Humni ergama diinummaa qabu daangaa dabruun aanaa baatee gandoota akka Habilaaloo, Booraa, Qallaa Odaafaa keessatti iddoo garagaraatti ibidda qabsiisuun manneen jireenyaa abbootii warraa 200 ol barbadeessanii jiru. Hawaasni qe'ee gadhiisee baqatee jira. Yeroo ammaa haalli Oromoonni Walloo keessa jiran baay'ee yaaddessaadha jechuun maddeen gabaasaa OMN gahaa jiraachuun ni yaadatama. Qaamumti lola kana Oromoo irratti banee jiru weerara kana ni dhaabsifna jechuun raayyaa ittisa biyyaa garas bobbaasee hawaasa Walloo erga of dagachiisee booda humnoonni kunneen deebi'anii weerara kan banan yoo ta'u weerara kanaan barnoonni addaan cituun gandoonni ollaa walii jiran hundi weerartoota kanaan to'atamee jira. Ummanni Oromoo kan Oromiyaa keessa jiraatu ummata Oromoo Walloo kan weerarri kallattii garagaraatiin irratti gaggeeffamaa jiruuf tumsa gochuu qabaa jechuun qeerroon Oromiyaa yaamicha godhani. Biyyattiin bulchiinsa Abiy Ahmad jalatti guyyaa irraan gara guyyaatti diigamaa fi walwaraansi babal'achaa deemaa jiraachuun miidiyaaleen idil addunyaa bal'inaan gabaasaa jiraachuun beekamaadha. Namoota maqaa gurguddaa qaban kanneen Afrikaan bara 2020 keessa dhabde jechuun miidiyaaleen addunyaa hedduun maqaa tarreessanii jiru. Ji'a jahaan har'aa kan ajjeefame artistii Haacaaluu Hundeessaa namoota bebbeekamoo ardii Afrikaa bara 2020 keessa duuti isaanii dhiibbaa guddaa uume keessaa tokko akka ta'e gabaasaan Addis Standard lafa kaa'ee jira.
Ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofuun dambaliin mormii fi fincilli jabaan biyyattii keessatti akka dhoohe ibsuun lubbuun nama 160 olii akka dabartes Addis Standard yaadachiisee jira. Jawaar Muhammad dabalatee hooggantoonni dhaabbilee mormituu hedduunis hidhamanii jiru. Shororkeessummaanis himatamanii jiru. Mallattoo qabsoo waggoota dhufaatii muummee ministeera Abiy Ahmad dura turanii kan ta'ee fi mirga Oromoof sagaleedhaan dhawwaaqee weelluu geerarsaa fi kallattii adda addaatiin qabsaa'aa kan ture artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun isaa qalbii uummata Oromoo guutuu akka miidhe hubatamaadha. Kana malees taphataa kubbaa miilaa Senegaal Papa Bouba Diop, saayintistii Afrikaa kibbaa Ugaandaatti dhalatte Giitaa Raamchee, artistii lammii Kaameruun Meenuu Dibaago, daldalaa beekamaa Afrikaa kibbaa Riichaard Maapoonyaa, ogeettii fayyaa lammii Soomaaliyaa Hawaa Abdii, pirezidaantii Keeniyaa duraanii Daani'eel Arap Mooyi, intala pirezidaantii gurraacha jalqabaa Afrikaa kibbaa Zindiizii Maandeellaa, taatuun daa'immanii ganna 15 Ugaandaa Nikaatii Peerlii fi rogeettiin falmituun mirga dhala namaa lammii Tuniziyaa Liinaa Ben Miheeniin namoota jajjaboo Afrikaan bara 2020 keessa dhabde jechuun uwwisa miidiyaalee addunyaa argatanii jiru. Oduu keenya birootiin maqaa jijjiirraa saatalaayitii jedhuun waan kaadiree fi miidiyaaleen mootummaa hafarsaa jiraniin uummanni Oromoo burjaaja'uu hin qabu jechuun qeerroowwan Oromiyaa godinaalee adda addaarraa OMN'f yaada kennani. Durumaayyuu miidiyaaleen propoogaandaa mootummaa qofa oofan dambalii miidiyaaleerraa karaa ittiin nurraa callisu dhabnee rakkachaa turre. Amma ammoo miidiyaaleen ummataaf sagalee hin taane saatalaayitii kan birootti dabarfamaa jiraachuun akka ummanni keenya miidiyaa gurraa fi ija isaa ta'e qofa dhaggeeffatu